Paaswordii Wi-Fi kamiyyuu salphaatti osoo nama kamiyyuu hin gaafatin argachuudhaaf kan isin gargaaru appilikeeshinii tokko isinii fideen jira. Appilikeeshiniin kun WPS jedhama. Bakka irraa buufattan booda isinitti agarsiisa. Yeroo tokkoof appilikeeshinicha banna. Sana booda maqaa Wi-Fi inni nuu fide kilik goona jechuudha. Erga kilik irratti goonee booddee connect with pin kan jedhu filannoo keenya godhanna. Sana booda erga kilik goonee booddee connect kan jedhu steepii 2 fidee jira. Bilbilli keessan Androidiin isaa 910 fi sanaa ol ta'e connect root ta'uu qaba. Yoo root ta'e irratti connect salphaatti godhachuu dandeessu jechuudha. Ani root waan godhee jiruuf salphaamatti ittiin bu'a jechuudha. Erga akkasitti opshinii jalqabaatti bu'ee booddee gara steepii aanutti na dabarsa. Akkuma argaa jirtan key kan jedhu paaswordii isaadha jechuudha. Key ishee jettu kana gadi qabnee teenye koppii godhannee iddoo Wi-Fi paaswordii nu gaafatu irratti geessinee pasti goonee connect godhachuu qofaadha jechuudha. Amma appilikeeshinii kana bakka isin itti argattan isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Tole appilikeeshinii kana argachuudhaaf dursaa Google keessan keessa dhuftanii search bar irratti kakuu press jettanii search gootu. Sana booda kunoo jalqaba kanarratti isinii fideera. Kilik gootu. Achii arganni gara kana keessa isin fidee booddee iddoo search barii kanarra yeroo tokkoof tuqxanii WPS jettanii search gootu. Sana booda jalqaba kanarra kunoo appilikeeshinii jiru kana suuruma isaatti buutanii gara keessaa isin geessa. Achi gara gadii scroll down gootanii iddoo install jettu kana tuqxanii buufachuu dandeessu jechuudha. Galatooma.